jiraattotaa fi maanguddoota Arsii Lixaa kan aanaa Gadab Asaasaati. Tanaan dura warroonni nu miidhaa turan ammaan tanatti yeroo silaa nu aangoorraa hin ari'aman jennee eenyutti nuratti goobaniitiin mootummaan amma irra jiru kun nurra goobseetiin waan muudama dabaleef kun akkamitti akka jedhu qoqoma saniin yaanii dhufu. miidhama biyyaatii fi miidhama gaafa hiriira guddaa namarra ga'e namni baay'een dhume katumamee caccabellee lafa jiruuf kanumaa fi ka'ee beessumaaf sun. Isatu amma sadarkaa guddinaa irra waan jiruuf inni akka seeraan nuu dhiyaatu ifatti akka gara mootummaatitti illee nuu dhiyeessee seeratti akka nuu dhiyaatu barbaanna. Wanti kaanee dhufneef uummanni OMN gara aanaa keenyaatti dhufee komii uummata keenyaa bal'inaan akka nuuf fuudhuuf uummanni keenya yeroo hiriira diddaa gabrummaa irraa jalqabee ummata miidhamaa turee fi ummata qabsoo shoora olaanaa taphateedha. Kana waan ta'eef miidhaa achi keessatti argamu hunda isaa OMN dhufee gara aanaa keenyaatti imalee akka nuuf gaafatu gaafii dhiyeessaa. Dhugaas hin jedhaani nama kana yoo televizyiinii keessa argu televizyiinii makiyya cabse na godha. Gubadhe maaliif adda jijjiiramni dhufu. Ilman narraa du'e Awwal Kadir Muhammadiyan waggaa 12 akkasuma dhumte duwwan illee obboleeyyan isaa boolla sakkatti nama sadiin ka awwaalan. Hospitaala hawee asitti uugee sibiila giraama 50 baadheetini asitti uugee haati tiyya karaarra afattee ijoolleen hiika shonkooraa karaarra afatteetiniin gargaarsa naa kaafataa dutte doolcheef sumuuniidhaan akka hin taane ol fuudhanii sibiila gubbaa ganna darbaniiti birriin kafallee waraqanni birriin dhufne sibiila osoo mastaagajaa takkatti naan kennis akka dhiiga kiyya akka wannaatinne keessaa yaasa. Haadha tiyyaa naan jedhe fotoo kanatti mul'iseennan odoo dheessituufi odoo dheessitu kun odoo dheessu du'e kun odoo dheessu akkana ta'e naan jedhe taree ilmi abbeeraa kiyyaa harka asit dhabeeraa wanti tokko hin argamu naan jedhe gargaarsaaf garuu fuudheetiin kamana yaalaati barreessanillee fuudheetti fide hin dandeessisu wanta takka hin dandeessisu naan jedhe.